hordoftoota keenya kun Oromoo ICTdha. Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u. Oolmaan maal fakkaata? Bakka jirtanii nageenyi akkam? Nuti har'a qophii addaa qabannee isinii dhiyaanneerra moobaayilii keenya orijinaala ta'uu akkamitti akka beekuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Nu hordofaa jenna. Jalqaba har'a sooftiweeriidha isinii agarsiifna. Dura koodii garaagaraatiin yookiin immoo bifa barreeffamaatiin akkami akka ilaaluu dandeettan isinii agarsiisaa turre. Urjii riqicha duwwaajaa dhumarratti immoo riqicha goonee yoo bilbille lakkoofsa inni agarsiisu irratti hundaa'uun kamtu akka orijinaala ta'u akka isinitti akka itti baruu dandeessan isinii agarsiisaa turre. Har'a immoo sooftiweeriidhaan isinitti agarsiifna. Sooftiweeriin kun immoo Google Play keessa seenneeti kan daawunlood goonu. Google Play keessa seennee daawunlood gochuudhaaf kinoonni dhuftu Google Play ni bantu. Google Play irratti phone info ka jedhu jira. Phone info jettanii barreessitu. Google Play irratti phone info jettanii yeroo barreessitan ni dhufa phone info ka jedhu kun Google Play irra. Jalqabuma irratti phone info Android Samsung isinitti agarsiisame. Kana Samsung ka jedhu kana irratti bantu. Yoo bantanii jettan an daawunlood waan godhee jiruuf oppinii dhaanaa fida malee install isiniif fida as biratti isiniif jechuudha. Isiniif kun installidha. An ammoo waan banee jiruuf waan duraan install godhee jiruuf yookiin daawunlood godhee jiruufi oppin ka jedhu fida. Yeroo fidu kan ilaaltanii install gootu. Install yoo gootan ammoo oppin jettu. Yoo bantanii jettan maal fakkaata akkamitti orijinaala ta'uu isaa baruu dandeenya ka jedhu. Jalqabuma irratti yeroo banu waa'ee moobaayila keenya. Moobaayilli kan koo fakkeenyaaf A5dha jedha. Kinoo as biratti moodela bilbila kan kootiin natti agarsiisa. Waan tokko information isaa manufacturing qabu, manufacturer dating qabu kun amma internal memory isaa kinoo daka kanatti hangam akka ta'e GB 16dha kan koo. Haala kanaan jira. Asuma bira dhufnee amma orijinaala ta'uu dhiisuu isaa yookiin immoo isa sirrii moo sirrii miti ka jedhu ta'uu dhiisuu baruudhaaf as bira dhufnaa iddoo kana yoo tuqne jenna refurbishment check ka jedhu jira. Refurbishment check kana kinoo refurbishment check ka jedhu kana yoo goonu nu as ba'a. Kan koo orijinaali miti jechuudha. Refurbished waanidha. Moobaayilli kan kee ka refurbished ta'e ka irra deebi'ee kooppi ta'e malee orijinaali miti jedha. Warningi isaa manufacturer guyyaa hin qabu. Kun immoo orijinaala dhee as bira barreessa. Akkasuma immoo guyyaa inni itti oomishame barreessa. Haala kanaan jedha. Amma fakkeenya yoo isinitti agarsiise mee fakkeenya moobaayila orijinaala yoo isinitti agarsiise moobaayilli orijinaala ta'e waan akkanaa isinitti agarsiisa. Moobaayilli orijinaala ta'e barreeffama akkanaati isinii dhufa. Refurbishment orijinaal guyyaa inni itti oomishamu tokko waan akkanaa kanatti agarsiisudha. Moobaayilli orijinaala ta'e jechuudha. Kan koo kun kan amma fayyadamu jiru orijinaala miti. Haala kanaan haala salphaadhaan moobaayilli keenya orijinaala ta'uu baruu dandeenya jechuudha. Kun as keessa seenne kun akkanuma ta'ee odoo jiru information waa'ee moobaayila keenyaa guutumatti asirraa argachuu dandeenya. Neetworkii nu fayyadamaatti jirru kan nutti agarsiisa. Operator neetworkii keenyaati. As bira immoo hardweerii isaa maal akka fakkaatu as biratti tokkootiin diteelii isaa Androidii meeqa ka jedhu kan koo kun 4.4dha. Androidiin amma yeroo ammaa 5.5 keessa jira. Kan koo 4dha. Akkasuma immoo hardweeriin isaa raamiin isaa meeqa akka ta'edha. Raamiin kan koo 1.85 jedha. Haala akkasiitiin guutumaan guututti afoo keenya information isaa baruu dandeenya. Kun Oromoo ICTdha. Ilmaan Oromoo bakka jirtanii barnoota teekinooloojii wajjin wal isin qunnamsiisuuf hojjechaa jirra. Har'a waa'ee afoo keenya keessa isaa guutumaan guututti sooftiweeriin agarsiisuu danda'u isinitti agarsiifneerra. Sheer gochuu walii qooda. Oromoo ICT'n yeroo kamuu teekinooloojii isin wal fiduudhaaf hojjeta. Galatoomaa ulfaadhaa bakka jirtanii isin jaalannaa naga ta'a. Galata qaba.